Ati lakkidhiisi waan akkana sinna geessu. Eegaanan sodaadhan poolisiitti dawwala maka. Wayyo cinqiin keessa ture asli. Batalee gaaf tokko gaafati galteen tana jechaa turte sana. Gaaf san fuulli kee baay'ee yaaddaa ture bar. Maal goota gaa of shawwadaan jira dhaka. Fuula gurraachessinaan sitti waamama. Ammas dubbinnaa sirreeffadhee waa tokko godhutti homaa gochuu hin dandeenyeen ture. Yeroo namarraa gubata meediyuu makanaatu oowwee bu'aan akka malee booddeeffamaa qabbanaa malee namni ulee wal garafu hin jiru namni mana hidhaa wal geessu hin jiru isaan warra heeraa fi seeraa walitti dhufe waan ta'eef kanaaf keessaan nama tasgabbaa waan dubbatanii obbolummaa rabbiitti nagee buusoo malee wanti biraa hin jirtu illuu keenya waan kalee malsuun qamqamnu fuuldura waan meediyaa nama wayii dhayitee boyfriend girlfriend wal fuudhadhu biyya dhayitee waliin enjoy goote jaarsa kiyyattee jarmanii fidattee yoon si jalaa bade ati naartamoon kolfita ka dhugaa rabbi arguban ka dhugaa jaarsa kiyyaa fiyuucharii naataa ilmarraa argaddaa ifaan jetti faajjee yoo fidde sitti dhagaamummoo hin gammaddamoon kolfita. Net ayyan afaan hin dubbatin. Okay. Natti dhagayama. Yeroo natti dhagayamu sani iftinxiluun qaba. Hanga waliin dhufne kana maal waliin dabarsine jechoota akkamii waliin fayyadamaa turre rispeetii walii kannaa turre ta'a akkamii nama kanaa wajji deemuu danda'amu waliin deemuu hin danda'u. Ejjennoon inni fudhate tuni tannaas baastumo ta'isaas baastu jee xinxiluun qaba. Gaafa silaanuti yoo ejjennoon keenya kan waliin deemu ta'e na dhiisee hin deemu eega na dhiisee deeme yoon akkaan baasiin ani baasee ittisa fidadhirraa argachuu danda'e gara saniin deema yoon gara sanirraa abdii hin qabaanne eega hute karaa rabbi isaa haa banu nageetti anillee dhuraan qabu cabaan qabu kana fakkaatuun laalladha garuu maqaasaa balleessee maqaa hiyyallee hin balleessu dhiira na dhiistee deemte gabbee hin baanna du'aan naarra jira malee. Yeroo dubbadhu gaafii si gaafadhe malee dhimma uummata Oromoo dubbadha. Dubartiin biyya kanatti jaartii yoo fidatte jaarsa yoo fidatte jaarsi yoo jalaa bade dhiirri jaartii yoo jalaa badde jaartii yoo lubbuu dhaba dhugaa si jedhamu kijiba walitti ni munasra. Jaarsillee jaartii tiye fidadhe yoo na jalaa badde anummaan kun itti ifaajee lubbuu irra dhaba lubbuu tiye kenne. Biyya Ameerikaa taatee madisiilleen akkasuma lubbuu irra kennite amma ani mucayyoo sirrii gootee hin jenne bakki isiin itti dogoggorte mana amaaraa deemuu san Oromoon martuu irra walii galnullee maal jenne ay fidaa gorfadhaa yoo isiin diddirra duulla yookaan Oromoon feemasiin gayyaa'ee bakka mana irratti hin duulinaa mucayyoo tana saba biraan kenninaa fi fidaa gorfadhaa dhaabii jedhaanii jenne malee manzuur bada maali isin akkasaa badduu maali nuti maraan qiinaa garuu kamataa kiyyaatti ammaraafuu caaltuurra manzuuriin beekaa garuu akkan dhala durbaatti jaarsa kiyya dhayitee biyya laaltee waliin rafanii waan mara arganii wanni isin waliin rafte Ameerika biyya rafte Ameerika raftellee garaagarummaan qabu tokko duuka dhufee ani shooppiingiif dhufee isiif hin dhufne jedheen laayivii irratti viidiyoon argite shopping jechuun uffata fa'aa bitachuu telefoona fa'aa bitachuu waan adda addaa godhuuf bakka sanitti roongi nuti kan mormine nuti dhaga'i dhugaa duuka deemnaa nuti rabbiin malee nabi Muhammad malee sallallahu alaihi wasallam ka followers qabu waan hin jirre ummanni biliyoona meeqaa ka hordofu nuti followers duukan deemu dhugaa dubbannee duuna warri ammoo isa duuka deemu maafi mushkilaa garuu mucayyoo roongii goote waliin jaalanni addaan bayuun waliin jiraachuun huma jiru dogoggortee mana amaaraa deemte zoogee amma Oromoon maal jedhe mana itti cufanii manni Ameerikaa mana foonaa horii Itoophiyaa qorqorroo Itoophiyaa ka duubaan itti qaraaqaranii akkana qulfii ay deebisanii qulfii itti qollofanii wata bana san seenanii miti yoo ati duubaan cufte keessaan banattee baataa jechuudha inni Starbucksii deemee ragaa bahe maayila jaa deemee miilaan
daawwanni makiinaan malee miilaa yoo deeman gara sa'a walakkaati moo maal fagootaa maayilli jaa deemee waf jedhee dhaqee jechuudha. Isoo kee waliif hin taane addanaa. Furmaannan jedhe mucayyoo irratti feemasiin duunuu dhiiftanii dhugaa isa qofaa kennuu dhiistanii isiillee jireenya ofiitiif fidatte addaan ba'uun isoo kee. Isii tigiree kennuu fi isaati. Fidaati yoo isin diddilu martuutti duulla Oromoo deebisaati gaafadhaati. Dhiisi waan kana jedhaani yookaan amaarummaan kenninaa fidoo. Yookaan sooshaal miidiyaa fayyadamtii nu kana mormine malee inni bira mazurgootaa naan jedhan. Ageeffadhu. Manzuur gootaa jedhan. Manzuuri ani goota jaalmaroo jooriin fa'aa Baqqalaa Garbaa fa'aa beeka malee ani goota waan akkasii. Okay, galatoomee laala. Oromoo koo illuu afarsoo anilleen sa'aatiin kiyya dhumatee jira. Waan tokkoon dubbadhaa boodas waliin deebuu dandeenya. Dhimmi amma dubbachaa jirru laali. Takkaffaa poolisiin siyyaama jechuun ni balleessitee mucaa gubachiifte kan nuti jechuu jirru malee Oromummaa irraa fudhaan jiru. Lammaffaa gaafa inni gubatee fiigu achirraa deemtee mana yoonii maanyaa dhayxee dubbachuu hin qabdu. Kana ka jenne. Inni sadaffaa obsi gaafa illuu. Inni sadaffaadhaa eega mana keessatti wal didanii rakkoon deddeebite namni wal dide tokko adda bahuu waanuma dur jiru. Intalti takka yoo gurbaan fuudhee mana keessatti roorrise intalti deemtee warra isaanii sokkiti. Mucaan kun Itoophiyaarraa Ameerikaa dhaqe oggu mana keessa lubbuu waliif fidan taa'ee rakkoo biraata dhuftu eeggachuu dhiisee Oromiyaatti galuun isaa waan gaariidha jechuun jira Oromoo koo. Kanarratti isinis obboleettii teenya namni dur dogongora